Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota firii Ooroo aappii jalatti argamtan hundi keessanuu akkam jirtu? Ani nagaa hooti galata rabbii. Arraan tana YouTube chaanaala haaraa bifa bareedaa ta'een jalqabarraa hanga xumuraatti akkaataa itti banachuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Hamma xumura viidiyoo kanaatti warri YouTube chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe like godhaa. Mana jajjabeessaa isiniin jira galatoomaa hara barnootichatti dabarraa jechuudha. YouTube chaanaala haaraa banachuudhaaf iimeelii tokko bareedaa nu barbaachisa. Iimeelii kanaas banachuudhaaf jalqaba YouTube mana keessa banachuu qabna. YouTube kana keessa haala kanaan galla jechuudha. Sirriitti na hordofaadha. Erga YouTube kana haala kanaan galle booda mallattoo profaayilii keenyaa kanarra dhooyina jechuudha. Erga dhooyine booda xiyyaa xiqqaa kana irra dhooyina. Erga haala kanaan nu baase booda mallattoo ida'uu kanarra dhooyina jechuudha. Erga haala kanaan gama kanaan nu dabarsee booda qulfii teessin jawwaala irraa qabdan isinii fida paatarnii teessin jechuudha. San ni bantan jechuudha haala kanaan. San booda koontiinuu jala kanatti isinii fida koontiinuu jettanii jechuudha. Erga haala kanaan gara kanaa isin fidee booda asirratti create account kajoo kana filattanii jechuudha. San booda isa tokkoffaarra jiru kana filattanii jechuudha. Erga haala kanaan nu fidee booda first name fi last name nu fida asirratti jechuudha. Maqaa keessanii fi maqaa abbaa keessanii barreessaa jira. Asirratti maqaa barbaadan barreessanii amma fakkeenyaaf isinumatti agarsiisuuf waan ta'eef firii asirratti sabaajii yaabanu sabaajeetiin bana. Erga haala kanaan barreessanii booda gadii kanatti next jettanii jechuudha. Erga haala kanaan isinii fidee booda kanneen bara dhaloota keessaniitii fi guyyaa baatii isin gaafata. Kana keessa guyyaa deeqa kana kanuma gartan filattanii rakkoon qabu jechuu guyyaa kanuma fedhe ta'us jahaan jaalama fakkeenyaaf. Baadii kajoo manzii kajoo kanarrattis baadii tanumaan fedhee filadhaa jechuudha. Yeer kajoo kanarratti ammoo bara dhaloota keessanii 1990 waa godhachuu qabdanii amma ishee 2000 gad ta'uu qaba jechuudha. Achi ol yoo ta'e isinirraan fudhatu 2000 gaditti 19 anuma fakkeenyaaf 1992 jedhaa barreessu. San booda immoo asirratti saala filachuu qabnaa jechuudha. Irra dhooytanii san booda yoonii fi dubartii taate female jettanii yoo dhiira taate male jettanii jechuudha. Nama fakkeenyaaf male kanaan filadha. Asirratti ergaan dha'ee booda gadii kanarratti next fakkeetti kanaan dha'a jechuudha. Erga haala kanaan nuu fidee booda kan isin barreessitanii irra tokko dabalee lama nuu fidaa jechuudha. Asirratti kafeetan filattan jechuudha. Nama fakkeenyaaf firii sabaa sagal kajoo kana jalqabaa kana filadha jechuudha. Erga haala kanaan filattanii booda next jettanii jechuudha. Erga gara kanaa isinii fidee booda paaswoordii 8 tan daganne jechuudha. Iimeela bareedaa yuutuubiin banachuu deemna waan ta'eef tan daganne iimeelii 8 paaswoordii 8 jechuudha dhiifama. Paaswoordii abba 8 itti godhuu qabna. 8 gaditti nuuf hin ayyamu jechuudha. An fakkeenyaaf ittiin godhatanii hin daganne jechuudha. Haala kanaan ergaan itti godhee booda gadii kanatti neextiin jedhanii jechuudha. Erga gara kanaa isin fidee booda lakkoofsa bilbila keessaniin banachuu barbaaddan asirratti foon nambarii itti nahitan jechuudha. Warri immoo lakkoofsa ala banachuu barbaaddan asumarratti gadii tana jechuudha. Iskii bakka itti na tuyxanii jechuudha. Kanee fi lakkoofsaan banamee bareeda waan ta'eef anamma lakkoofsaan banee isinitti agarsiisa. YouTubein banachuu chaanaalaan banachuu deemna waan ta'eef jechuudha. Bakka lakkoofsaa kanarratti asirratti biyya keessa jirtan filattan jechuu jalqaba. Biyya keessa jirtan filattanii san booda immoo anamma Suudiin jira waan ta'eef lakkoofsuma kiyyetti naqaa asirratti jechuudha. Haala kanaan raqama ergitti nahiixanii booda qagadii kana tuyxan jechuudha. Isa kanarra tuyxan jechuudha.
erga haala kanaan gara kanaa isin fidee booda miseejii isiniif ergaa miseejii erga isiniif erga booda jirna jettanii isumaafuu na dabarsee jira ifumaatti naqee yoo lakkoofsi jawwaala isinitti fayyadamaa jirtan kana keessa jiraate isumaaf otomaatika galfataa yoo jawwaala biraa keessaa immoo shariyaa siim kaardii qabaattan achi keessaa fuutanii itti galchuu qabdan jechuudha. Haala kanaan erganii fi gama kanaatti isin fidee booda neekistii jettanii jechuudha asirratti. Next erga jettaniin booda haala kanaan isin fida asirraa olooftanii gadii tana agrii kajoona kanarra dhoytanii jechuudha. Erga haala kanaan isinii fidee booda khalaas banamee jira jechuudha. Ammaan tana amma bannee jechuudha. Asirra nuu bahee jira jechuudha iimeelli kun amma bannee asirra nuu bahee jira. Kuni isteeppii tokkoffaadha. Isteeppii lammataa keessatti akkaataa YouTube chaanaala itti banannu isinitti agarsiisa jechuudha. Warri akka iimeelii itti banattan isiniif hin galin yoo jiraate bakka isin dhibe komentii jalatti naaf barreessaa. Isteeppitti aanu keessatti kun paartii tokkoffaa waan ta'eef lammaffaa keessatti akkaataa YouTube chaanaala itti banannu isinitti agarsiisa. Amma isteeppii jalqabaa xumurree jirra jechuudha. Isteeppii lammataa yeroo gabaabaa keessatti isiniif isin barsiisa. Warreen YouTube chaanaala kiyyaan gammaan argin yoo jiraattan bakka sarchii dheeytanii firii ooroo aappii jettanii barreessitu san booda haala kanaan isinii baasa. Asirratti subscribe kanarratti subscribe naaf godhaa. Erga haala kanaan gootanii booda asirratti mallattoon notificationii tana ol godhachuu qabdanii akka waan hin gadhiisu daddafee isin bira ga'uuf jechuudha. Hanga isteeppii lammataatti wal deebinutti nagaan naaf turaa. Galatoomaa ulfaadhaa.